لون أراك قبضت بين الفدان بي با نرى بعدين كم أوقات سيفيدي من أسلالته دبي تاكن يالجسون بربادة دبي تنالجس انتو كان بربادة أيوة أنا متوجي أكنت توجي akkuma viidiyoo kana jalqaba irratti dhaggeeffatanitti egaa har'a wantoonni isiniif qabadhee dhufe keessaa wantoota tokko osoo beeknu itti seennee gaafa dhumarrammoo gatii guddaa nu kaffalchiisu argitaniif jirtu nagaarree isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtutti isiniif haa baay'atu obboloota amantaa biroo taatan yoyyaa ashamaa harka fuunee isiniin jechaa jira jirtu nagaa keessanii warreen chaayinaala keenyaaf haarawaa taatan laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa warreen immoo maamila keenya taatan laayik gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha akkuma viidiyoo jalqaba argitan ka Ayyuu Saayidii yeroo darbee firaankii irratti raawwatanii ani piroosesii hanga kananii dhuma hin seeneyyuu baay'ee tokko dheeratee anaa fi jalqabuma diraama dhuma hojjetu jedheetanii malee wanta dhugaa hin seeneyyuu garuu hamma hundi keenyayyuu dhugaa ta'uusaa barreetii jirra. Dubartoonni yeroo baay'ee abbaa manaa haadha ijoollee kan qaban haadha manaa otoo qabanuu ijoollee otoo qabanuu osoo beektuu lammaffaa itti darrabamte gaafa haadha manaa ishee jalqabaa sana tokkoffaa arrabsitu afaan hin taane lammaffaa immoo akka ishee birarree hin dhaqne kan dhorkitu gaafa sana otoo beektuu itti galteeti balleessa kan qabu ishee lammataa irratti deemte malee ishee jalqabaa miti akkuma argitan kana Sumayyaan kana gaarii dhammaarraaf kan ishee dheessite har'a kaan iyyaasoo argitaniitii jirtan ilkaan irraa cabsiteetii jirti akkasumarreen viidiyoo gaafa hojjettu Saayidirree hoolaadhaan fi Saayid garaagarummaan hoolaa fi Saayid garaagarummaa hin qaban jettee yeroo viidiyoo hojjettu argitanii akkasuma immoo Sumayyaa haadha manaa isaa jalqabaa haadha ijoollee isaatii yeroo dullatti kana jettee arrabsitu argitaniitii jirtu jechuudha asirratti balleessa eenyoo jettan hayyuudha jechuudha jalqabumaayyuu osoo ishee inni haadha manaa qabu osoo lakkii ani ijoolleen qabaa haadha manaa qabaa jedhuunu haa ta'u rakkoo hin qabu si dhiisuu hin qabu jetteeti kan lammataa irraan deemte jechuudha erga lammataa irraan deemteeti inni waan hundaa guutuu fi malee beekteetti dhaqxe waan taateef waan hundumaa wal danda'anii wajjin jiraatutti ture abbaa daa'imman isaatiif yaada manaa isaa jalqabaa kan jireenya habtuuf bal'oos adda waliin dabarfatan isa faan ishee faanallee jiraachuuf dirqama isaati jechuudha kanaaf yeroo inni Gondor deeme Gondor keessa ishee barbaadaa ture akkasumarree Sumayyaan ijoollee ishee fudhattee kan isaanitti siquu sodaattee kan nama halaa ilkaan cabsite daa'imman kana otoo fudhattee wal arganii maal akka gootu isiin hunduu ni beektu jechuudha tokkoffaa sammuu keenya of amansiisutu gaariidha nuti shamarran ofii keenyaaf of kenninee gammachuu yerootti jennee jireenyi keenya kara fuulduraa akka dukkanaa'u maaliif goona jechuudha osoo beeknuu itti deemnee osoo wallaalleerreen haa ta'u osoo beektanuu itti deemtanii namoota baay'eedha ishiituma miidiyaa irratti bahee itti argame malee namnoonni kumaatamaan lakkaa'ama yeroo ammaa kana shamarran mana lammataa dhaqanii akka shamarran ishee duraa yookiin haadha manaa ishee jalqabaa baasu kan taasisan baay'ee isaaniitu jiru ayyuu miidiyaa irratti waan baatee dubbatteef turre ta'eeti malee namoota baay'eedha jechuudha yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti faashina ta'eetii jira jechuudha mana lammataa dhaqxee ittoo beektuutti dhaqxee ishee jalqabaa baasii jettee kanaaf asibansiisu maaliidha jaallatteet itti dhaqxee waan hundumaa furran jaallata furri wajjiniin akkuma jedha sana jaallatteet itti seente waan ta'eefu haadha manaa isaa sanas kabajjee daa'ima sanas kabajjee wajjiniin jiraachuutii qabda jechuudha erga beektee otoo beektuutti dhaqxee inna kanaaf maal tasirratti jira mee maal hubattu isin kana namni sammuu qabu akkas godha jettaniiti yaaddu moo kuni maraatuudhuma jireenya fayyaa qabdi jettaniiti yaaddu yeroo darbe irra dhaabbatee Saayid yeroo qadqatu argitanii ammallee Iyyaasuun u'uu jettee ishin jennaan deemee ishee laaluu gaafa dhaqu ilkaan takka qaccarraa gootee ilkaasaa lafa buusiste amma gaa eenyutu warqi kan dhaabuuf immoo ilkaan shareefaa ta'eetii deema jechuudha nama ajaa'iba dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf waa'ee nama dhiba jechuudha kanaafu osoo beektanuu itti galtanii nama jalqabaa sana yookiin abbaa ijoollee yookiin haadha ijoollee deesseef jireenya bal'oof gaarii adda dabarsan sana wajjin dabarsan akka ofii keetiif lammataa dhaqxee adda baasuuf maaliif mokoroon ta'e jalqabumaayyuu jireenya addunyaa kanaa yoom akka jiraannu fi yoom akka duunu waan ta'e hin beeknuuf yeroo kamiyyuu gammachuu yeroodhaaf jennee wantoota nun barbaachisne wantoota badoorraa otoo of qusannee waa gaariidha jechuudha jireenyi har'a nu gammachiisu kun boru jiruudha waan ta'eef ilmoo godhachuu dandeenya jireenya dheeraa jiraachuu dandeenya waan ta'eef gatii nu kaffalchiisa
kanaaf immoo of qopheessuun barbaachisaadha. Shamarran keenya akka ishii kana yeroo baay'ee ariifattanii bultii namaarra galtanii bultii namaa diiguudhaaf deemtan kana osoo of qusattanii gaariidhaan isiniin jedhagaa. Maaliif taanaan kun amma beekumsa kootti amma wallaaluma kootiin nama gorsa wantoota baay'ee wantan arguuf jechuudha. Kanaafuu itti jaalatteetti seente inni sinaa danda'u malee jiraachuudha. Kanaaf immoo ayyuu kanarraa ni maal hubattu jettaniiti yaaddu. Yeroo hunda akka nama sammuu hin qabne barattee akka nama hin baranne kan taatu jechuudha. Jalqaba hanga dhumaatti kinoo warreen ji'oota dheeraa lakkoofsisaniira amma jechuudha. An jalqaba diraaman se'e garuu wantichi dhugaa ta'uusaa ergan baree booda viidiyoo guyyaa guyyaadhaan hojjetamu ergan argeen booda baay'een taazzabe. Anis amma namummaa namaa osoo namni jaarsa keessan kan kaleessa sin jaallatee fuudhee daa'ima godhattanii fi isheen lammataa dhufte akkasitti maqaa keessan jaartidha ishee kana maalodha jettu kan aangamta akka sammuu namaatti dhaga'amu osoo argitanii osoo ana ta'e yoo jenne yaadutu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf otoo tasgabboofte waan gaariidha. Akkasuma ani fayyaa qabdii jedhee hin yaadu jechuudha. Yeroo akkas ishee godhu jechuudha. An beekatuma akkas gooti jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yoo jaallattan like share gochuun dagatinaa. Akkasuma warri maamila koo hin taane kottaa maamila kootti dabalamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turte.